Ashama harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodhaa maatiiwwan daraartuutu kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodhaa akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'aadha. Anillee maatiin isinii ta'a kutaaf amantaadhaan waliin qoodnu. Subscribe gochuudhaan natti dabalamaadha isiniin jedha akkasumas warri maatii naa taatanii jirtanii guddaa tokko galatoomadha kabajaanan isin gaafadha. Ingidee daraartuun irra maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu waan addaa isinii qabattee dhufee jira wanta addaa surprise nagoota jechuudha madaamiin tooyi. Surprise addaa nagoota jechuudha. Ishii galateeffachuun dhufe jechuudha. Madaamii tooyi baay'ee si jaaladha. Hedduu si jaaladha. Madaamiin ishiin armeetuu lammaffaadha jechuudha. Dhugaan armeetuudha. Harmeetuu lammaffaadha. Waaqayyoon keessa nabaa namaa hubateeti. Nama gaarii namatti qaba. Dursa garuu tsabaayii qabaadhu. Tsabaayii yoo qabaattee nama dhiistee bineensa bosonaa wajjin ni bulta jechuudha. Garuu asitti dursa fayyaa yoo qabaatte namni si jaalata jechuudha. Kanaaf immoo lammaffaa tsabaayii yoo qabaatte nama dhiistee bineensa bosonaa wajjin ni bulta jechuudha. Kanaafuu madaamitu baay'ee si galateeffadha. Hedduu tokko jechuudha. Hedduu tokko si galateeffadha. Baay'ee si jaaladha dhugaan madaamii akkanaa ishii argee sin beeku ishiin garuu nama addaati jechuudha. Madaamiin baay'ee si jaaladha madaamii tooyi dhugaa hedduu si jaaladha jechuudha. Armeetoodha ishiin nama addaati. Kanaaf tuxoota addaa naa kennite jechuudha. Naa bitte jechuudha. Kana kan hin jenne ani baay'ee ishii galateeffachuu barbaada jechuudha. Dhugaan kana jedheef ibsuudhaaf natti ulfaata jechuudha. Kanaaf ishiin guyyaa gaaf tokko osoo na muuffachiisin osoo na hin hifatin waggaa lammaffaa biratti fixee jira jechuudha. Baay'ee tokko galatoomii madaamii tooyi hedduu si galateeffadha. Hedduu tokko jechuudha. Ammana kan hin jedhamne jechuudha. Ammana kan hin jedhamne baay'ee si galateeffadha. Yaadannoo naaf haa ta'u jedhetanan viidiyoo kanas dalaguu eegalee yaadannoo gaafa tokko jechuudha. Gaafa tokko gaafan biyya galee yookiin immoo namni akkaatti nafu ni dulloomasii ni du'asii. Kanaaf tarii ijoolleen tiyya gaafanii ijoollee waradhee arguu danda'u ta'a viidiyoo kanan beekamu armeen teenya akkaatti yeroo sanii akkas jechuu hin oolanii viidiyoon kun akka yaadannootitti haa ta'u jedhee tanan viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Amma madaamii too baay'ee si galateeffadha. Baay'ee tokko si galateeffadha. Baay'ee tokkoon ishee galateeffachuu barbaada. Isheen nama addaati jechuudha. Guyyaa gaaf tokko osoo nama muuffachiisin kinooyi waaqayyoon hoo jedhe ji'a lamaan booda gara biyyaan galaafanii rabbiin hoo jedhe jechuudha. Garuu ishiin guyyaa gaaf tokko osoo nan hifatin osoo akka obboleettiitti wayin immoo akka ijoollee isheetitti na laaltu ijoollee isheetti adda nan baasin asiin nageessee guyyaa gaaf tokko dhugaan akka ishiin agarre jechuudha. Ishiin nama addaati. Osoo ishiin gaaf tokko dhugaa akka ilmoo isheetitti na laalte jechuudha. Akka ilmoo isheetti irratti gabataa tokko irratti nyaanna jechuudha bakka tokkotti. Ishiin garuu nama addaati. Ishee galateeffachuu dhufe hedduu tokko dhugaa isinumti irree naaf galateeffadhaadha. Umurii dheeradhu naa jedhaanii kun dhaamsa koodha. Akkasii madaamiin tiyya madaamii addaati jechuudha. Hin jirtu addunyaa kanarraan akkasii jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi madaamiin argeen beeku garuu duraanii madaamiin duraanii takka jechuudha. Amma hojiidhaa dhuftu na caqacaqxee turte. Amma hojiidhaa dhuftu kana sammuun kiyya kun boqonnaa argatee hin beeku jechuudha. Boqonnaa argatee hin beeku guyyaa gaaf tokko. Tuni jechuudha garuu
dhugaa armeetoodhaan waan ittiin ibsuuf hin qabu shiidhaaf. Waan ittiin ibsuuf hin qabu. Kanaaf suxoota addaa naa bitte jechuudha. Galatoomsiin jechuun jaaladha. Suxoota sunis maalinni jechuun keessaniin oolu. Mee maal jettu mee itti yaada koomenti jala naa kaa'a. Mee maal sii bittee naan jechuu keessaniin oolu. Suxoota sunis walumaan kan ilaallu ta'a. Walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Suxoota addaa naa bitte jechuudha. Galatoomi madaamii tooyi. Galatoomi madaamii tooyi. Hedduu si galateeffadha. Hedduu. Dhugaan kana hin jedhu jechuudha. Waan ittiin ibsuuf hin qabu jechuudha. Madaamiin tiyya kinooyi akkas warqii naa bitte jechuudha. Warqii addaa naa bitte jechuudha. Galatoomi madaamii tooyi. Hedduu si galateeffadha. Warqii addaa naa bitte jechuudha kinooyi akkas fakkaata jechuudha. Warqii naa bitte kana bichaa miti tokko duushiin hafi naa bitte jechuudha. Akkasii kinooyi warqii gurraa 2 bitte jechuudha. Rarraa fi maxxanaa naa bitte jechuudha. Galatoomi madaamii tooyi. Hedduu si galateeffadha. Dhugaa mana kan hin jedhamne jechuudha. Mana kan hin jedhamne hedduu si galateeffadha madaamii too. Guddaa galatoomii isin jedha. Tarii viidiyoo kana arguu dandeessa. Ni beekta waan ta'eef yuutuubii akka fayyadamu arguu dandeessa. Subscribe dirree naa gootee jirti. Arguu dandeessi. Si galateeffachuun barbaada madaamii tooyi. Hedduu tokko jechuudha. Akkasii kanarree naa bitte jechuudha. Kana kan hin jedhamne galatoomis hin jedha madaamii tooyi. Akkas kinooyi kan qubaa osoo nafini naa bitte jechuudha. Galatoomi madaamii tooyi. Hedduu si galateeffadha kinooti. Dhugaa naaf eebbisaadha. Umurii dheeradhu naa jedhaanidha. Naa eebbisaadha. Madaamiin tiyyaa dhugaa nama addaati ishiin jechuudha. Ammana kan hin jedhamne jechuudha. Ijoolleen ishii jechuudha. Ishiirra ana irra jaalatu. Irrii barrii yoo ta'e na jala bulu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo garuu yoo tsabaayii qabaatte bineensa dhiistee nama dhiistee bineensa bosonaa wajjin ni bulta jechuudha. Garuu ijoolleen ishii dhugaanii amma galuudhaaf jechuudha. Ji'a 2 qofatu naafe garuu akka waan anan maatii kiyyaan gargar bahee natti fakkaachaa jira. Keessa kootti bakka nan dhibbisaa jira. Amma yaaddoon natti ta'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko dhibbachaa jira. Waan anan isaan jaaladhuuf jechuudha ijoollee tana. Baay'een isaan jaaladha. Baay'ee na jaalatu. Akka ilmoo tiyyaatittan isaan laala jechuudha. Dhugaa waaqayyoo akka ilmoo tiyyaatittan isaan laala jechuudha. Iddoo tokkoon isaan jaaladha. Iddoo tokko na jaalatu jechuudha. Kanaaf dhugaan waan hin beeku rabbi waaqayyoon bichaa obsanaaf haa kennu. Rabbiin obsanaaf haa kennu. Waan ani isaaniif obsuun qabu jechuudha. Waan ani isaan obsuun qabu dhugaa akka ilmoo kootittan isaan laala jechuudha. Baay'ee tokko na jaalatu. Baay'ee tokko jechuudha. Shumtirri baay'ee na jaalatte jechuudha. Dhugaa akka ilmoo ishiitti na ilaalti. Ishii asitti bahee dubbachuun koo ishii galateeffachuun dhufe jechuudha. Galatoomi madaamii tooyi. Dhugaa waaqayyoo kana hunda naa bituu keedhafi galatoomi. Tokko naa kennan jechuudha. Suxootaa ijoolleen tokko naa kennanii akkaatti kinooyi. Tokko naa kennanii galatoomi. Dhugaa kana jechuudhaaf ibsuudhaaf natti ulfaata. Baay'ee tokkoon gammadee jira jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa ammana kan hin jedhamne suxoota addaa dhugaa assaabees hin beeku madaamii tiyya galatoomii. Hedduu si galateeffadha. Ijoolleen tokko naa kennan jechuudha. Isheenis akkas ishumatu bitee jechuudha. Garuu ijoolleetu naa kenna jechuudha. Dhugaa baay'ee tokkoon gammadee jira. Baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Naaf gammadaadha. Akkatti warqi na gootee jirti jechuudha madaamiin tiyya. Mee warri madaamiin teessanii warqii yookiin suxoota addaa sanii bittee natti himaa jechuudha.
komentii jala naaf kaa'aa. Sixoota addaa jechuudha. Mee natti maa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi osoo kan taane komentii jala naa kaa'aa jechuudha. Madaan akka madaamiiti yaammoo gongumaa addunyaa kanarra jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi addunyaa kanarra gongumaa hin jiru jedhee toyyaadha. Uffata taananis wanta barbaade natti uffiste. Wanta nama maxareessan naa bitti jechuudha. Ani dhugaanii waan ittiin ibsuuf hin qabu. Jechatu na dhiba jechuudha. Waan itti ibsuuf hin qabu jechuudha. Waan itti ibsuuf hin qabu. Galatoomi madaamiitoo. Thank you. I love you. Hedduu si jaaladha. Hedduu tokko si jaaladha madaamiitoo dhugaa waaqayyoo. Baay'ee si jaaladha. Ofirra caalchisee jechuudha. Ofirra caalchisee baay'ee si jaaladha. I love you. Yaa maamaa siin jedha. Viidiyoo kana arguu dandeessa ta'a. Baay'ee si jaaladha. Waaqayyoo si haa eebbisu. Ijoollee teetirra kuma jiraadhu. Kuma dabalee jiraadhu. I love you yaa maamaa. Dhugaa hedduun ishee jaaladha. Dhugaa hedduu jechuudha. Hedduu. Armeetoo lammaffaa waaqayyoon naaf kenne jechuudha. Dhugaa akka armeetoo tattan ishee jaaladha jechuudha. Ishiinis immoo akka ilmoo isheetitti na jaalatte jechuudha. Ishiin kabaja kan guddina koo jaalattu jechuudha. Ani garuu yuutuubii yeroo baay'eedhaaf dhossaan biyya jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf yoo ishiin natti dhuftu nachi gommisuu bilbila koo amma garuu akka yuutuubii fayyadamu agartee jirti. Goobasi naan jettee na jajjabeessitee. Dhugaa waaqayyoo bilbila kana jechuudha sa'aatii 24 na harka ta'a. Maa fayyadamtaa naan jetteen beektu. Sammaani gurra keessaa nan bu'u jechuudha. Gurra keessaa gongumaa nan bu'u jechuudha. Kanaafi akka ishii hin argamu dhugaa. Akka madaamiiti yaatuni lafa jechuu lafa kana amma gizee irra deemtee hin dadhabdu. Dadhabuu miti ishiinis akkas jechuudha. Kasi nuffine. Akka ilmoo isheetitti na ilaaltee. Waggaa 2 guutuu jechuudha. Mana kana keessatti natti dubbattee hin beektu akka ilmoo isheetitti na ilaaltee na kabajji. Ani dhugaan jechatu na dhiba waan ishiidhaaf ibsu hin qabu jechuudha. Jechatu na dhiba. Galatoomi madaamiitoo hedduu si galateeffadha. Baay'ee si galateeffadha. Siin jedha. Kaawwadhee sin argisiisu moo? Kaawwadhee sin argisiisuu dhugaa akkas fakkaata kanuma. Warqii baareenii kireetii 21 naa bitti jechuudha. Galatoomii madaamiitoo hedduu si galateeffadha. Itoophiyaa keessatti irree kanatu barbaadu gurguradhu irree itti fayyadamu. Yaadannoo akka yaadannootitti haa ta'u jechuudha. Akka yaadannootti tarii jechuudha namni yookiin gaaf tokko addunyaa kanarraa boqochuu danda'a. Addunyaa kanarratti yaa'u kanaaf hin jiru. Gaafa guyyaan du'an sun yoo dhufe viidiyoon kun akka yaadannootti haa ta'u jedhee tanan viidiyoo kana hojjechuu eegalee kanaaf yoo isinitti tolee like share gochuu hin dagatinaadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Akkas isin jedha. Asitti viidiyoo irratti baasuun koo ishii galateeffachuudhaaf maaliifanii maatiiwwan kootiif sheeriin goone jedhee tanan viidiyoo kana hojjechuu eegale jechuudha. Innaa akkasii galatooma madaamiitoo hedduu si galateeffadha dhugaanii jechatu na dhiba wanti ishiidhaaf ibsu hin qabu. Wanta ishiidhaaf ibsu hin qabu jechuudha dhugaa waaqayyo. Irrii barree akkam barbaadetti rafee akka mana kootitti jechuudha. Sa'aatiin barbaade rafee sa'aatiin barbaade ka'ee hojjedha jechuudha. Garuu ishiin maaliif akkas gootaa? Maaliif kana gootaa? Naan jetteen beektu guyyaa gaaf tokko sa'aatiin barbaadetti kan kaa'u dhugaa waaqayyo. Innaa akkasii dhugaan wanti ittiin ishii ibsu hin qabu jechuudha. Jechatu na hanqata. Jechatu na hanqata wanta ittiin ibsuuf hin qabu. Sin jaaladha madaamiitoo hedduu si jaaladha. Yoomiyyuu sin dagadhu. Yoomiyyuu taanan jechuudha. Yoomiyyuu jechuudha. Dhugaa ishiin nama addaati. Mistirii ishii hunda natti himatti. Bilbila paaspoortii ishii natti himti. Akkam barbaadetti bakka wanta ishiin waayifaa irra jechuudha paaspoortii madaamiin takka garuu waayifaa
paaspoortii kan nama dhoksitu jira jechuudha. Tuni garuu jechuudha hay jedhee gaafa mana kana dhufu lakkoofsa paaspoortii itti namuu natti himte jechuudha. Barreeffadhu naan jettee natti kennite jechuudha. Abbaa barbaade fanguutaa. Isheen nama addaati. Dhugaan wanti ittiin ibsuuf hin qabu. Wanta ittiin ibsuuf hin qabu madaamii tooyi. Hedduu si jaaladha dhugaa. Hedduu. Dhugaan wanta ishiidhaaf ibsuu hin qabu jechuudha. Galatoomi madaamii too dhugaan wanta si ibsuu hin qabu. I love you yaa maamaa siin jedhee jira. Yoomiyyuu sin dagadhu. Yoomiyyuu jechuudha. Naanaaf eebbisaadha. Galatoomii umrii dheeradhu naan jedhaanii waree isinitti baay'isee jira. Yaa warraa baradhaadha. Gidee madaamiin takka kufuunis ni jirti. Kufuunis jechuudha kan bilbil marree yoo qabattu kan isin jaalanne jechuudha. Jirti madaamiin takka si caqaccattu yoo jiidhaa dhufte ganama yoo baatu oduu sin lakkafne deemtu jechuudha. Yoo dhuftus oduu sin lakkafne iffeentu jechuudha. Tuni garuu guyyaa gaaf tokko osoo nama uffachiisin keessi koo gammachuudhaan bakka wanta barbaadu hojjedhee wanta barbaade dhiisee akkasiin as ga'e jechuudha. Waggaa lammaffaa mana isheetti fixee jira. Ani garuu alaan hojjechaa jira. Mana kontiraataa osoo hin ta'in kan mana kontiraataa sun ishiin nagumnaan achumatti gatee ishii dhufe jechuudha. Wajjin gubadha jedhee kan dhugaa gatee dhufe jechuudha. Waaqayyoon immoo na jaalata jechuudha. Rabbiin keessa koo na hubatee akka waa barbaadetti mana kanatti na qabe jechuudha. Waaqayyoon galateeffadha dhugaa kan mana gaariitti na qabe. Madaamii akka haadha kootitti na yaafdu natti qabee galatoomi waaqayyoo koo siin jechuun jaaladha dhugaanii. Baay'ee tokko gammadee jira dhugaa wanta naasa'uus hin beeku baay'ee tokko gammachuudhaanii sammuun kiyya guutamee jira. Baay'ee tokko galatoomii madaamii tooyii siin jedha. Innaa waan na dhaggeeffataniif galatoomadha. Waree isinitti baay'isee jira. Galatoomadha. Baay'een isin jaaladha. I love you hunduma keessanii. Like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon koo kunoo isinitti tole irraas barachuu ni dandeessu. Wayin immoo daraartuun ni sobdi jechuu dandeessu. Dhugaa kun dubbachaa jira. Ishumatu naa miti jechuudha. Hasaabee osoo hin beekin kinooyi surprise na goote jechuudha. Surprise na goote. Kanaaf galatoomi madaamii tooyi. Hedduu si galateeffadha. Jechatu na dhibaa. Waan itti si ibsu hin qabu jechuudha. Waan itti si ibsu hin qabu dhugaa waaqayyoo jechatu na dhiba. Galatoomi madaamii tiyyaa hedduu si galateeffadha. Viidiyoo kana kottu ilaali arguun dhiisu garuu tarii garuu afaan hin beektu ta'a malee dhaabee torgommifattee hin dandeessi. Torgeeffachuu ni dandeessi. Afaan koo kana Oromiffa hin beektu waan ta'eef. Na thank you madaamii siin jedha. Thank you so much. Jedhaani kaa. Innaa akkasii turtii gaarii amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Hedduu isin jaaladha. Hunduma keessanii amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Bye bye. Baay'een isin jaaladha.